Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, akkam nagaa jirtu hiriyoottan ko. Har'a karaa salphaa ta'e tokkoon akkamitti payroolii keessan akka hojjettanii isin garsiisaa na faana bu'a. Isa kana hojjechuudhaaf jalqabarratti Excel keenyarra seenna. Excel keenyarra erga haala kanaan seennee wantoota nu barbaachisan ni guuttannaa jechuudha. Nambarii, maqaa hojjettootaa, saala isaanii, akkasuma umurii isaanii, guyyaa qacarrii isaanii ni guuttanna. Akkasuma mindaa isaanii fi wantoota barbaachisan ni guuttannaa jechuudha. Erga haala kanaan guuttannee booda isa kanarratti barreeffamni kun akka sirriitti mul'atuuf salleetti goona. San booda orientation bakka jedhu irratti dhufneeti haala kanaan jijjiirrachuu dandeenya jechuudha. Akkanatti eeggaa harka kanaan babbareechifannee irratti aanutti dabarree hojjenna. Kanaaf amma asitti basic salary nuuf kennamee jira. Allowance illee overtime illee nuuf kennamee jira. Kanaaf gross salary keenya hojjennaa jechuudha. Asitti basic salary nuuf kenname, allowance illee overtime illee. Kanaaf gross salary keenya hojjennaa jechuudha. Gross salary galii walii galaati. Kaname akkamitti akka hojjennu isin garsiisa. Jalqaba irratti mallattoo wal qixaa dhoofna. Sana booda basic salary, EDO, allowance, EDO, overtime. Kanaafu enter yoo jenneen haala kanaan nu dhufa jechuudha gross salary keenya. Sana booda gara gadiitti select gochuudha. Itti aansuudhaan income tax keenya hojjenna. Income taxiin formulaan isaa tokko waan ta'eef haalaan isin garsiisuun na faana buutanii yoo jettan haala salphaa ta'een hojjettanii jechuudha. Formulaa tokko qaba waan ta'eef mallattoo wal qixaa if erga haala kanaan dhufne yeroo hundumayyuu basic salary keenya irratti dhufna. Basic salary keenya irratti dhufnaa jechuudha. Haala kanaan ittuma fufaa deemnaa jechuudha. Kanaaf isin haalumaan hojjedhu na faana buutanii hojjechuu qabdu. Jaalala baananii wayyaa ulfinasa fa'achu dadhabee nin dhabe gargaarsa waybada jaalala waybada jaalala waybada jaalala waybada jaalala. Saana fuudhee galaanni jaalala bishaan taakuun beekuume maatu naamala. Saana fuudhee galaanni jaalala bishaan taakuun beekuume maatu naamala. Osoo na gangalchuu na liitee garbatti daakee baahuu keessaa finqaabu. Sana basi sitaku bekati anke sabahuda inkabutan deti waybada jalala waybada jalala waybada jalala. Erga haala kanaan finne akkuma si argitan yoo mindaan zero hanga 600tti homaa hin kaffalamu taaksiin jechuudha. 601 hanga 1650tti parsantii 10 baay'atee birriin yaadamni hirrifama jechuudha. Haala kanaan asirratti akkuma argitan kanaan hojjetama jechuudha. If jettanii bantuu hogguu bantanii yeroo hundaa basic salary irra dhuftu jechuudha. H4 kun basic salary. Kanaaf erga haala kanaan xumurtanii shiftii tuqxanii 0 hanga gurraattiin isinii dhuftutti haala kanaan jechuudha. Kanaaf kun taaksii Itoophiyaa walii galaa waan ta'eef haala formulaa isaa kanuma haala kanaan qabachuu ni dandeessu. Kanaaf sana booda enter jennaani haala kanaan dhufa jechuudha. Erga enter jenneeni qabnee gadi harkisna. San booda pension hojjenna jechuudha. Pension qixxeetaa basic salary baay'isuu parsantii 7 qixxeetaa. Qameetuma gara gadiitti harkisuudha jechuudha. Abbaa idaamis haaluma kanaan
basic salary yeroo 12 enter kanatti aansee total deduction wajjin total deduction jechuun baasii waliigalaati. Baasii waliigalaa jechuun mallattoo walqixa erga dhoofne asitti income keenya baasiidha waan ta'eef eda'uu, pensionis baasii waan ta'eef eda'uu, abbaa edaamillee baasii waan ta'eef erga edaanii booda jara sadii walirratti jechuudha enter jennaan haala kanaan arganna jechuudha. Isa kana total deduction keenya income tax eda'uu, pensionii eda'uu, abbaa yoo jenne ni arganna jechuudha. Itti aansee net pay jechuun kan harka irra gahu jechuudha. Harka irra kan nu gahu isa kana argachuuf walqixataa asitti akkuma argitan gross salary jira. Gross salary keenya ni jira. Dhiifama. Asitti gross salary keenya ni jira. Isa mallattoo addaatti go'a. Akkasuma total deduction keenya jira. Net pay kenna asitti walqixataa gross salary galii waliigalaa hir'isuu, total deduction baasii waliigalaa yoo jenneen net pay keenya arganna jechuudha karaa salphaadhaan. Gross salary hir'isuu, total deduction kanaaf isa haala kanaan erga arganne select godha. Kanaafuu haala kanaan xumurree jechuudha. Haala kana fakkaatuun xumurree jirra. Kanaaf jaalala baananii wayyaa ulfinnisaa ba'achu dadhabee nin dhabe gargaarsaa waybata jaalala waybata jaalala waybata jaalala waybata jaalala. Harka keetiin jira naffaanii fulake natiin goori nyaara namni booji'ame sila malangabu jaalalaan na soori nan bulchina gabu yaa bubbee jaalala yaa habombaleeti bubbistee nan kutee biyya jaalalaati. Motiin biyya sanii hati moosinaati tanaa jajjuu sihii giftiin jaalalaati. Waybata jaalala waybata jaalala waybata jaalala waybata jaalala waybata jaalala. Egaa akka haala kanaan babbareechiffattanii piriintii godhachuu ni dandeettu. Haala kanaan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf du'aa inaaf godhaa nagaan naaf jiraadhaa isiniin jedha.